Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa OMN kallattii kanaan qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya addaa har'aas kan irratti xiyyeeffatu egaa waggaa har'aa taateewwan hora harsadii irratti ta'ee uummanni keenya irreecha kabajuudhaan yaadannoo garaagaraa wayita gaggeessaa jiru. Kanatti immoo daangaa Oromiyaa irratti lubbuun Oromoota hedduu gaaga'amaa akka jiruu fi kumaantamaan immoo buqqaanii wayita ammaa kana lammiin keenya gara biyyaatti godaanaa jiru. Egaa dhimmoota gurguddoota kana lama sababeeffachuudhaan addunyaa keessatti keessattuu baqattoonni yookaan hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraatan guyyaa yaadannoo fi gargaarsa lammiiwwan buqqa'aa jiran kanaaf walitti qaban karoorfatanii jirani. Kunis onkololeessa 2 bara 2017 akka guyyaa guutuu addunyaatti gargaarsii fi guyyaa yaadannoo kun akka gaggeeffamu qopheessitootarraa odeeffannoo kan arganne. Egaa haaluma kanaan keessummoota dhimma kana irratti hojjetaa jiran waldaalee hawaasaa Oromoo garaagaraarraa affeerree jirra. Haaluma kanaan Dr. Gulummaa Gammadaa waldaa hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaarraa as gara ardii Awurooppaarraa immoo keessummoota 2 Dr. Baqqalaa Gabramaaramii fi akkasumas obbo Ra'uuf Abdallaati. Keessummoonni keenya dhimmoota kanarratti ibsa gabaabaa kennuudhaaf affeerraa keenya fudhattanii asiin argamuu keessaniif anaa dhufuu galatoomaan isiniin jedha. Galatoome Dammaqaa OMN kanarratti nu affeeree waa saba keenyaa akka ibsinu gochuudhaaf galata qabdu isiniin jenna. Galatoome Dammaqaa. Ayyee gaariidha. Egaa mee kallattiidhumaan guyyaa onkololeessa 2 bara 2017 torban wiixataa dhuftuu jechuudha. Akka addunyaatti guyyaa yaadannoo hiriira mormii fi gargaarsaa ka jedhu qopheessitanii jirtanii. Mee fagoorraan jalqaba Dr. Gulummaarraa. Dr. Gulummaa mee guyyaa kana maaliif filattanii akeekni kaayyoon hiriira kanaa akkuma mata duree isaarratti ibsame kanammoo waan biraa qabaa akkuma isarraa kaanu mee Dr. Gulummaa. Galatoome obbo Dammaqaa. OMNs galatoomaa kanaaf carraa nuu laattanii saba keenyatti akka ibsinu waan qophii gaggeessaa jiru akka ibsinu gochuu keessanii fi hedduu isin galateeffanna. Akkuma hundi keenya beeknuyyuu waggaa darbee 2016 onkololeessa 2 guyyaa baay'ee kabajamaa sabni keenya waggaa waggaadhaan kan inni kabajatu irreecha kabajatu achirratti balaa guddaatu saba keenya gubbaa ga'ee namni baay'ees lubbuun isaanii gaaga'ame. Kun immoo naasuu fi gadda guddaa saba keenya gidduutti uumee jira. Kanaaf waggaa kana deebisnee yaadachuudhaaf gaafa namni baay'een lubbuun isaanii ni darbe guyyaan ayyaana qabeessa guyyaan kabajamaan kun garmalee dhiigni saba keenyaa gaafa itti dhangala'e kanaa gara fuulduraattis immoo akka yaadatamu waggaan isaas akka yaadatamu kana gochuudhaaf tokko lammata immoo isaa asitti dhiibbaan adda addaatii fi ukkaamsaan saba gubbaa kan ga'aa ture keessumaa maqaa state of emergency jedhuun sabni waan inni sabni Oromoodhaa baay'ee sabni biyya Itoophiyaa keessa jiraatan hundinuu kan ukkaamamanii waan turaniif amma teelana kana immoo darbee daangaa Oromoo karaa ba'aarratti warra ollaa wajjin walitti bu'iinsa uumsisuudhaan mootummaan Itoophiyaa yookaanis immoo namoonni inni ijaaree meeshaas laatee fi kan inni qopheesse wanta harka keessaa qaban waan nutti fakkaatu kun hundaa walitti qabatee waan saba Oromoo irratti dhiibbaa guddaa fi rakkina guddaa waan uumaa jiruuf Oromoon biyya diyaasporaa jiran iddoo hundaatii ka'uudhaan guyyaa kana guyyaa onkololeessa 2 2017 iddoo jiranitti ba'anii sagalee isaanii dhageessisuun rakkina biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti uumamaa jiru kanas immoo biyya lafaa irratti ibsuudhaaf qophiitti jiru. Karaa keenya nutis hawaasoliin Oromoodhaa as kaaba Ameerikaa jirru kanarratti qophii guddaa gochaa jirra. Obboleeyyan keenya
warra Awurooppaa fi Awustiraaliyaa, Afrikaallee jiran, Middle East fi North Amerikaallee jiran qabanneenne guyyaa kana baanee hundi keenya sagalee keenya guutuutti akka dhageessifnu qophii guddaa akka jiru kana hundinuu dhaga'ee kanarratti akka hirmaatu hundumaa afeeruudhaa fi qophii hundinuu karaa isaa godhaa jira. Garuu warri dhaga'een jiranis akka dhaga'ani guyyaan kun guyyaa nuyi mormii sabni keenya itti godhu wanta dhiibbaa sarara gahu akka inni mormii godhu warra bara darbee du'anis immoo akka yaadatu yeroon sun kunis immoo akka gara fuulduraattis akkuma kanaatiin akka yaadatamu akka godhu gochuudhaaf adeemaa jirra jechaadha kanuma ibsuudhaaf. Galatoo. Ayyee gara Dr. Baqqalaatti hin darbaa. Dr. Baqqalaa asirratti waan dabaltan ajandaan yookaan mata dureen hiriira kanaa maal akka ta'u Dr. Gulummaan hanga tokko irraa ibsaniiru. Isinis immoo dhimma kanaan wal qabsiisee haala qophii kanaa ilaalchisee waan itti dabaltan yoo jiraate carraan isinii kenna. Galatoome Dammaqaa maqaa oomishni gaaffii kana naa dhiyeessu keetiif maqaa saba kiyyaa akkan ibsu. Dhuguma akka Dr. Gulummaan jedhanitti waan hiriirri kun qophaa'ee fi mata guddaan kan ta'e silaa gadda bara darbe saba keenya irreeffachuu darbe bahirraa akkasitti goodatti qawweetti dhukaasanii fixan sana yaadachiisu otoo ta'u amma rakkoo saba keenya irratti immoo dhalatee jiru kana gadda isaanii saba keenya wajjin dhaabbannee biyya jiraannus biyya alaa jiraannus saba afaan tokkoon taanee saba keenya akka bira dhaabannuuf Oromoon addunyaarra jiru irratti addunyaa jiru hundi isaanuu wal ta'ee guyyaa sana hiriira torban tokkoo onkololeessa lamarraa kaasee torban tokko amma deemutti saba keenya bira dhaabbachuu fuula hundaan karaa dinagdeetis gargaaru karaa gaddaanis waa hundaanuu bira dhaabbachuudha itti walii galee guyyaa kana kan itti qophaa'ee jedheedha. Kanatu adda isa godhaa. Kanaaf yaadannoo sana miidhaa saba keenya irra gahaa jiru wajjiniin hirmaanna kan jedhu ilmaan Oromoo kan biyya keessa hin jiraanne biyya alaa jiraatanii akkasitti walii galanii yeroo hedduu irratti qophaa'anii hawaasonni biyya adda addaa jiran fuula adda addaa san irratti qophaa'anii kaan guyyaa irreechaatiin achirratti gadda ibsanii yaadannoo sabaas godhanii miidhaa amma saba keenya irratti gahaa jiru godhaa jiru. Kabiraas karaa Awustiraaliyaa karaa biyya adda addaatiin qophii adda addaa qopheessanii waanuma kana ilaalchisu keessayyuu dhumaatii saba keenya irra gahaa jiru wayyaanee irra geessisaa jirtu kana hubachiisuudhaan ilmaan Oromoo immoo tokko taanee biyya alaas jiraannu tokko taanee afaan tokko akka dubbannu miidhaan isaan irra jirus nurra akka jiru kana agarsiisuudhaaf qophee kun kan yaadame jechaadha karaa kiyyaanii kan biraa immoo wanti guddaan saba keenya amma buqqa'ee dacheerraa buqqa'ee mana isaarraa bahee akka namaa otoo ta'ee akka bineensatti boodatti gatame kana yeroo atattamaa duwwaadha maallaqa baasu otoo ta'e yeroo dhaabbataadhaaf akka ta'u kan jedhu hawaasa Oromoo addunyaa kun wal tahee yaada kanaanis bahee kana gaa onkololeessa lamarraa kaasee aga torban tokkootti fufa jechuudha. Galatoo. Ayyee obbo Ra'uuf Abdallaa egaa akkuma beekamu isin warra biyya Awurooppaa teessoo paarlaamaa Awurooppaa biyya Beeljeem keessatti argamtu keessatti hiriira yeroo hedduu bahuudhaan sagalee Oromoo ta'aa turtanii ammas immoo egaa onkololeessa 2 bara 2017 akkuma Awurooppaattu paarlaamaa Awurooppaa sana fuulduratti bahuudhaaf warra qophaa'aa jirtan keessaa isaan tokko. Mee keessan maal fakkaata boora'uuf gama kanaan? Hayyee obbo Dammaqaa hedduu galatoome warra manilleen hedduu galatoomaadha. Dhugaadha akkuma jedhametti teessoon paarlaamaa Awurooppaadhaas magaalaa Biraasilis kana ifama. Kanaaf akkuma paarlaamaan teessoo Awurooppaadhaa magaalaa kana jirtutti qophii xiqqoo jabaa ta'e namoota naannoo kanatti naannoo Biraasilis kanatti fi Beeljeemitti dhiyaatan kana irratti hirmaachisuudhaan dhiyeessuudhaaf qophii qabna. Qophiin kunis gamasaa booda guyyaa lamaatti gaggeeffama. Akkasumatti warra paarlaamaatti wajjis baallama qabannee jirra jechuun haala uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru.
jechuun amma karaa daangaatiin mootummaa wayyaaneedha uummata keenya shanyii fixaa jiru kanaas bifa adda ta'een itti himuun barbaachisaa waan ta'eef isaanii wajjin akkasumatti baallama qabannee waa hunda xumurannee jirra jechuudha. Kanaaf hawaasota biraallee kan naannoo kanatti argaman hawaasa akka warra Affaariitii fi warra Sumaaleellee isaanillee affeerree jirra. Kanaan akkasitti irratti hirmaachuuf qophii teenya goonee jirra jechuudha. Ayyee hedduu galatoomii. Mee Dooktar Gulummaa akkuma beekamutti egaa waa lama amma akka ibsametti tokko guyyaa yaadannooti hiriiraan yaadachuu waliigamtoota waggaa darbee yaadachuu kabaranaa immoo akkaataa buqqa'iinsaa fi gaagaama uummata keenya irra ga'u kana gama gargaarsaatiin bira dhaabbachuu akeeka lama kan qabu hiriirri kuni. Mee gara hawaasa sochii hawaasa Oromoo biyya alaatiin gargaarsi kun hanga barbaadamu deemaas hin jiru ka jedhamu jira. Bara kana caalmaatti hiriirris yeroo dheeraa godhamaa hin turre yeroo haala amma gaaga'umsi Oromoon keessa jirutti iyyuu hin taasifamne. Egaa amma immoo taatee waggaa tokko yaadannoo waggaa tokkoon sababeeffatame haala amma deemu kanaan wal qabsiisanii taasisuunis akka tokkotti barbaachisaadha. Mee isa kanarratti hawaasni maaltu yeroo adda addaatti rakkoo ga'u kana ariitiidhaan bahanii hiriira kana gochuu isaan dhorke maalidha? Rakkoon jiru maali? Waa galatoome dhuguma rakkinni saba Oromoo irraa biyya ga'aa jiru wanta dhaabatee hin qabu. Barreen gaddaa yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraa fi itti fufee mormiin itti fufee ture. Mormiin sun immoo darbee guyyaa ayyaana irreechaa irratti illee balaa guddaan akka uumame ibsinee jirra. Isa booda dubbiin hin dhaabanne namni hidhamuunsaa namni dararamuunsaa hin dhaabbanne dhuguma rakkinni jira. Kun immoo Oromoo warra daasporaa jiran biratti hubatamaadhaan dhaga'ama. Yeroo hundaa immoo karaa adda addaa waan danda'an waa gochuudhaa fi dudubatti hin hafne garuu dhuguma yeroo baay'ee ba'anii hiriira nagaa akka duraan godhaa turan waggaa kanaa fi hin godhamiin ture. Garuu kana jechaan immoo rakkinni jiru suni warra daasporaa jiru biratti hin hubatamne waa'ee isaas immoo waa'ee rakkina kanaas immoo itti yaadaan jiranii mujee jettaan jiran jechaa miti. Yoo yeroo hundaa gadi ba'anii jedhanii hiriira nagaa ba'uudhaan waan adda addaatiin ta'uu baatee gargaarsi keessuma keessa wanta adda addaan godhamaa jira. Dhuguma gargaarsi godhamu kun immoo rakkina jiru sana wanta gitu miti. Gara fuulduraattis immoo dadhabbii adda addaa qabanii rakkina adda addaa karaa mataa isaaniis qaban hawaasoloonni sana hundumaa irra aananii tokkummaa isaanii cimsanii gargaarsa gochuu malan sana itti dabalanii cimsanii itti fufuudhaa fi tattaafachaa jiru jechaadha. Kanaaf dhuguma waan tokko tokko bakkeetti bahee hin argamne jechaan homtuu ta'aa hin jiru jechaa miti yookaanis immoo warri daasporaa jiranii Oromooni firoota isaanii warra biyya keessa jiran irraanfatanii jiru jechaa miti. Waan baay'eetu yaadamaas jira, waan baay'eetus immoo godhamaa jira. Hamma danda'an immoo rakkina uumame kana kan gitu gargaarsa gochuudhaa fi sagantaa qabataniituma jiru jechaadha. Ittuma adeemaa jiru ammayyuu. Kanaaf kun akka nuuf hubatamuu barbaanna. Ayyee galatooma. Ayyee Dooktar Mees barratti sirriitti Dooktar Baqqalaa egaa onkoloolessa 2 bara 2017 akka guutuu addunyaatti karoorri kun qabame. Guyyaan sunis guyyaa irreecha bariiti kan ta'u irreecha akka waggaatti taasifamu bariisaati. Guyyaan sun egaa barii yoo ta'u malee yaadannoodhuma sanarra akka ooludha. Mee qophiin godhame kun maal fakkaata? Akkuma addunyaatti waliigalatti maal fakkaata? Maalirra jira? Qophiin kun kan fakkaatu naannoo jirutti biyya Awustiraaliyaa jiru akka tokkotti qopheessee fakkeenyaaf paarlaamaarraa bulchaa biyyaarraa waamicha godhanii fi gaafa tokko waan guyyaan wal fuuldura jiru Awurooppaa fi isaan adda jiru waan jiru guyyaa akkasii qopheessaa jiru. Warri Saawuz Afrikaas akkasumatti
paarlaamaa biyyaa wajjiniin ilmaan dhaloota addaa taane wajjin Sumaalee wajjiniin Affaar wajjiniin tahanii isaan akkasitti gaafsana qopheessaa jiru. Wanti guyyaa sanarratti xiyyeeffate egaa waa'ee adda addaati. Yaadannoo kan bara darbee duwwaa otoo hin ta'in gadda kan baranaa kan irra jirus kana. Kan biraa immoo ilmaan Oromoo tokkummaa isaanii mul'isanii tokkummaa isaaniitiin wal bira dhaabbatanii akka saba isaanii bira dhaabbatan mul'isuudhaaf xiyyeeffatanii kan qophaa'an gaaf sanatti. Egaa dacheen kun adda adda waan ta'eef biyya adda addaatti hiriira fi buusii gargaarsa godhama. Wanti guddaan saba keenyanii walitti qabatanii dhaabbachuudha. Akkuma Dr. Gulummaan jedhe hawaasni Oromoo biyya alaa jiran saba isaanii yoomuu irraanfatanis miti. Egaa akkaataa jireenya biyya alaatti al tokkichaan afaan tokkoon gumeessanii wal ba'uun itti qophaa'uu barbaachisa. Kanatu amma tursiise malee ilmaan Oromoo yoomumaayyuu saba isaanii kan biyyatti miidhamaa jiruu fi dhimmamaa jiru halkanii guyyaa calhaa jedhee waan jedhaa fakkaatu malee saba isaanii biraa yoomattu akka kanan beekutti akka addunyaa naannootti hawaasota adda addaa dubbisee quba qabutti wal quba qabnutti walii saba keessatti akkasumatti dhimmamaa jiru. Egaa wanti guddaa yaadannoo guyyaa irreecha sabni keenya bardeen gaddaa akka maleetti dhufe sanarratti taa'uu isaati malee irreecha booda wanti sana godhame guyyaan sun akka yaadamatu guyyaan sun immoo akka sirriitti yaadatamuuf kan ta'e. Egaa xiyyeeffannaan keenya bara bararraa geeddarama sabni keenya miidhaan bara darbe 2016 irratti dhufe agarraatti waan jiruufi ilmaan Oromoo gara fuulduraa yoomumaayyuu tokkoomanii kan wal bira dhaabbatanii rakkoo irra ga'e kan ofirraa kaasuudhaaf kanaaf guyyaa sun filatame. Egaa tokkoffaa gargaarsaa lammaffaa hafuura tokkoon ba'anii dhaabbatanii addunyaatti rakkoo isaanii ibsu. Ayyee obbo Rauf Abdallaa egaa atis qophii gaba keessanii taasiftanii fi hanga ammaattis immoo ta'aa jiru keessattuu haala yeroo ammaa kanarratti xiyyeeffattanii waan taasisaa jirtan yaada qabdu mee nuu qoodi. Dhugaadha jechuun uummanni Oromoodhaa silaa'uu eega gabrummaa jalatti kufeerraa kaasee yeroo hunda qabsumatti jira. Haa ta'uti immoo barootan as dabran kana baroota 2 fi 3 as dabran kana qabsoonis tokkoffaa uummanni Oromootis tokkummaa isaa cimsachuudhaan hedduu sochii godhaa jira bilisummaa isaa gonfachuudhaaf. Kanaaf yerootti akka hawaasa Oromoo biyya alaa jiru tokkottis rakkina uummata keenyarra jiru kana qaama dhimmi ilaaluu irratti dhiyeessuudhaan tokkoffaa dhiibbaa barbaachisaa mootummaa sanarratti akka gaggeessan gochuudhaaf akkuma tana dura godhaa turretti fakkeenyaaf amma qophii amma qabnu kanarratti qophii qabxii waa 5 qabdu gurguddoo ijoo dubbii ijoo taate waa 5 qabneeti isaanii wajjin diskas goone jechuudha. Kunis tokko haalli ammaan tan uummata keenya daangaarraa fi lafasaarraa buqqaasanii shanyii duguugaa uummata Oromoo irratti gaggeessan kana mootummaan akka dhaabuuf dhiibbaa barbaachisaa akka irratti godhanii fi qaama dhimma kana gartee qoratullee qaama walabati akka sadarkaa addunyaatti akka dhaaban akka dhiibbaa godhaniif tokkosanii. Kan biraa uummata keenya hidhaa fi ajjechaan irraa dhaabbachuu qaba. Uummanni hidhamelleen hogganoonni uummata Oromoodhaa kan hidhamanii jiranis akka hiikaman kan biraalleen akka hidhamani ajjechaanis haa dhaabbatu waan kanaaf dhiibbaa barbaachisaa akka godhan ka gaafatu ta'a. Gama biraatiin akkuma beekamutti mootummaa sun kan jiraatu gargaarsa alarraa argatuuni. Kanaaf gargaarsaas ta'ee liqaan waanuma takkaanuu gargaarsa kennan kana akka keessa deebi'anii ilaalanii fi akka waan kanarraa illee dhaabbatan wanni isaan gargaaraa jiran kun uummata keenya fixaa waan jiruuf kana jala murree itti himuu barbaannaa jechuudha. Akkuma tana dura godhaa turretti irra deebi'anii itti himuu barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kan biraa uummanni Oromoodhaa kan biyya keessa jiraachuu hin danda'in baqatee biyya sadaffaa keessa biyya lammaffaa keessa kan jiru fakkeenyaaf akka Somaalilaandii keessatti manaa bahuu dadhabuudhaan rakkoo adda addaa keessa jiranii biyya lammaffaa keessatti mirgi baqataadhaa tokko akka kabajamuuf sanillee akka cimsanii dubbii itti gannuu ilaalan gaafanna. Kan biraalleen biyya sadaffaa eega seenan booda karaa adda addaatiin qaxxaamuranii bahara qaxxaamuranii saharaa qaxxaamuranii eega gahan boodallee
asitti haala fudhatamuu dhabuu tokko illee ni mul'ata keessaa naannoo Awurooppaa kanatti. Kanaaf wanta sanillee jala murree itti himnee haala biyya keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan uummata keenya kabaqatee atleast Awurooppaa seene kanallee akka yeroodhaaf ilaalamuuf dhimmi kajuu irratti hojjechaa jirra. Kana egaa isaanii wajjin wanni goonu jechuudha. Gama biraatiin hawaasa keenya akkuma qaama uummata Oromootti akka uummata keenya kan biyya jiru keessa bira dhaabbatan gochuudhaaf carraaqqii adda addaa godhaa jirra. Gama akkuma amma ibsa kanatti karaa dippiloomaasiitiinis karaa diinagdeetiinis ta'e gama ogummaa adda addaatiinis uummata keenya bira dhaabbachaa jirachuudha. Walumaa galatti kana fakkaata wanni godhaa jiru. Galatoo. Ayyee galatoome obbo Ra'uuf Abdallaa. Ayyee egaa akka waliigalaatti yaada qabdan ibsitanii jirtanii. Egaa hawaasni keenya isaan asittis isa boodas akkaataa mijataa ta'een keessattuu guyyaa sana akka yaadatuu fi akka gargaarsa uummata keenyaaf wayita ammaa biyya keessaa biyya alaatti taasifamaa jiru kana cina dhaabbatan egaa dhaamsa qabdan yaada gaggabaabaa carraa sinii kenneen marii keenya goolabna. Dooktar Gulummaa Rangaa. Tole egaa akkuma duraan dursine dubbanne qophii bal'aatu godhamaa jira. Kan ammallee kan gaggeeffamee jirus jira. Karaa irreechaa akkuma bara baraanii ulfina laatanii fi selebireetii godhan koominitiin keenya gaggeessaa jiru. Kun ittuma fufee jira. Karaa isaanii karaa adda addaa kan nu godhaa jiran sanas akka itti fufanii. Warri har'allee nu biratti hin argamneen ibsa kana laachuuf illee warri hin argamne obboleeyyan keenya warri Kanaadaa, Saawut Afrikaa fi Awustiraaliyaa illee jiranii waluma duukaa gaggeessaa jirra. Isaanis immoo karaa isaanii ergaa kana akka deeggaranii nu ibsanii jiru. Kanaaf egaa hundumaattuu kan nuyi dhaammannu Oromoon daasporaa jiru guyyaa kana gaafa onkoloolessa tokko jechaadha gadi ba'ee sagalee isaa wal duukaa akka dhageessisu rakkina biyya keessa jirus akka biyya isaatti mootummaa biyya jiruutti akka ibsu bal'inaan rakkinni kun akka hubatamee gargaarsi barbaachisu akka saba keenyaaf argamu gargaarsa kallattiidhaan warra miidhamee jiruufis immoo gochuu danda'u gochaa jirus akka itti fufu jabinaan akka itti fufu kanumadha kan nuyi irra deebinee gaafachuu barbaannu karaa keenya karaa hawaasoliidha jechaadha. Kanaaf egaa hundinuu yoo nuti tokkummaa qabaannee akkuma kanaan dura deebisee dubbadhe rakkinni keenya bal'aadha. Garuu kan inni furmaata argatu jalqabni furmaata isaa sun kan inni dhufu sabuma keenya gidduudhaati. Tokkummaa isaa cimsachuudha. Inni biyya keessaa ofirraa rakkina jiru ofirraa kaasuudhaa fi wallaansoo qabaa jiru wallaansoo isaatti fufuudha. Inni bakkee jiru immoo gargaarsa gargaaruu danda'u cimsee tokkummaadhaan itti fufuudha. Kun akka duubatti hin hafneedha kan nuyi karaa hawaasoliidha kan yaadachiisuu barbaannu. Kanuma galatooma. Ayyee galatoomaa Dooktar Gulummaa. Ayyee Dooktar Baqqalaa. Kanan ibsuu barbaadu egaa amma rakkoon saba keenyaa dhaabbatu ilmaan Oromoo biyya alaa jiru akkuma waliigalee wal qubatanii Dooktar Gulummaan kaasetti warri jiddugaleessa Middle East kan jiraatan, Eeshiyaa kan jiraatan, Awustiraaliyaa, Niwuziilaand, Saawut Afrikaa, Awurooppaa, Noord Ameerikaa kan jiraatan akkatti waliigalanii afaan tokkoon saba isaanii bira dhaabbachuun isa alanaa duwwaa otoo hin ta'in bara darbees mul'isanii gara fuulduraattis fuula hundaanuu keessayyuu rakkoon saba keenyaa waan jabaataa jiruu fi alana duwwaa tokkicha walgeenya duwwaa otoo hin ta'in itti fufu walga'ii. Kunis waliigaltummaan gara fuulduraatti waan saba keenya irra ga'u iddarra ga'e otoo hin ta'in duraan dursinee itti qophoofnee sabni keenya miidhaa cunqursaa kanarraa akka bilisoomu bira dhaabbachuun nurra jira. Dhimma mammaa buqqisa ammarra ga'e kan immoo waltaanii keessa darbinaa kan keessa darba Oromoo kan gargaaru Oromoo malee hin jiru ilmaan Oromoo immoo walii galle hin dandeenya. Kana danda'uu keenya kana hubachiisuudhaan barbaada ilmaan Oromooti. Abdiis qabna
godhaas jiru gara fuulduraattis kana caala yookaan godhanii jedhee tanan waamicha isaanii dabarsaa. Ani immoo abdii guddaan isaan irraa qaba. Ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan saba isaanii wajjin yoom waayyoo akka dhaabbatan. Kana dhageessuu nan barbaada. Kan akkanaa hubatan. Ayyee galatooma Ra'uuf. Ayyee galatoomi anillee jechuun uummata Oromootiin waanuma tokko jechuu barbaada. Kunis maali namni biyya hin qabne tokko namni bilisummaa hin qabne tokko gabra akka jecha namoonni adiin jiran kanatti gabrummaan jiraachuu manna bilisummaadhaaf duu wayyaa hajaamuu jira. Kanaafuu uummata keenyaanis waliin hin jiruuf gabrummaan jiraachuu manna bilisummaadhaaf wareegamuu wayya jira galatooma. Hayyee egaa keessummoonni keenya Dr. Baqqalaa Gabramariam, Dr. Gulubbaa Gammadaa akkasumas immoo obbo Ra'uuf Abdallaa egaa waamicha keenya kabajanii akkaataa kanaan dhiyaattanii hiriira onkoloolessa 2 bara 2017 guutummaa addunyaa irratti qindeessaa jirtan kanarratti ibsa nuu kennuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatanis onkoloolessa 2 bara 2017 egaa guyyaa yaadannoo wareegamtoota waggaa dabree fi akkasumas immoo gargaarsa uummata keenyaa guyyaa itti taasifamu waan ta'eef egaa waamicha keessan fudhatanii biyyoota keessan jiraatanitti akka guyyaa kana yaadatanii oolanii fi hiriira mormii yaadatanii akka oolanii fi akkasumas immoo gargaarsa mataa isaanii akka taasisan abdii guddaa qabna. Egaa tokkummaan uummata keenya keessattuu haala yeroo ammaa mul'ataa jiru kun daran gumaachuu cimsuu keessatti qooda guddaa kan qabaatu ta'uu itti amanna. Egaa guyyaa sanas akkasuma deebinee hiriira guutuu addunyaatti gaggeeffamuu fi gargaarsa taasifamuuf deemu kan uummata keenya biraan geenyu ta'uu garanumaan beeksisaa. Egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan daawwattoonni keenya warri nu duukaa turtanii nu dhaggeeffataa fi nu daawwataa turtanis hedduu galatoomaa, keessummoonni keenyas galatoomaa kan isiniin jedhu. Ani ogeessa teeknikaa Waahila Kiyyaa Fu'aad Siraajii fi ani Dammaqaa Nagaasaa waliin taane nagaan nuuf tura isiniin jedha. Yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. OMNs galata qabaa. Saba keenya ilmaan Oromoo dachee hundarraa walitti qabee nu dubbisuudhaaf baay'ee galatoomaa jira.